Barnoota keenya kan kaleessa dabarsine kan waa'ee fayyaa keessatti dubbanne keessatti akkamitti ilmi dhiiraa tokko haadha mana isaatii waliin sa'aatii 5 osoo hafuura hin fudhanne qunnamtii saalaa hojjechuu danda'a jechuudhaan achi keessatti waan isin fayyada babbareedduu isiniif himnee dabarsine. Arrammoo barnoota arraa keessatti akka isin irraa gammaddan, akka isin itti nashaadhan, akka isin irraa fayyadamtan abdii guddaadhaan qaba. Barnoota waa'ee fayyaadhaa yoo isiniif tahe koomantii jalatti yaada keessan naaf kaayaa je'eetiin ture. Daawwattootaa fi hordoftoota naaf keessanii jirtan isiniif itti fufna insha Allah. Akka isin irraa gammaddanis agarree jirra. Duba daawwattootaa fi hordoftoota arraan tanahoo maal baranna? Dargaggeessa qaamni saalaa isaa haalaan xiqqaa ta'e akkamitti xiqqishoo dabalachuu danda'a? Guddisuu danda'a? Sanirra dheereeffachuus furdifachuus akkamitti danda'a? Dhugaa barnoota kanaa piraayiveetitti namni isinii kan nuun jiru ni sodaattan namallee gaafachuu. Arraan tan ammoo kana daawwachaa jiru yoo islaama taate wallaahi wabillaahi dawaanin sii himuu deemu tun dawaa jarrabamtee argamte tan daleeytu ta dhugaati. Wallaahi wabillaahi irraa gammaduudhaaf ta'isa. Dawaa qaama saalaa tan dhiiraa guddiftu. Namoottan irra guddaan ittiin nu arrabsan walaakin ammoo akkaataatti fayyadaman wallaalanii ta'uu mala. Takkaffaa sani lammaffaa irratti akkamitti akka haati manaa abbaa mana isiidhaa xagganuu qabdu, akka inni jalaan dadhabne, akkamitti humna fardaa kennuufii dandeesse. Alaa kulli haal arraan tana qophii teenya tana keessatti waa hedduu haasa'uu deemna. Ijoollee nama 18 gadi yoo jiraatte nurraa bahaa please. Insha Allahu ta'ala intro gabaabdu tana booda walitti dachaana na waliin turtii gaarii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا فتوتان دعوتشا جرتن أنا أبولي سخي سنمزا شيخ جابر نجين خي بكم سن جرتن التسم برنا فاجا ورسني جويا جويا نسني عبريد ورسني قلقلا قلقلا سني عبريد ورسني يارو ما جرتن التيارون تيسني سني عبريد جتشا الراس برنوت أدا قصفيد أبا من خيتي نمتي مچو صداتي qaamni saalaa isaa xiqqaa ta'e atilleen ni jaalatta. Xiqqishaadha garuu maal goota bakka itti yoon himina duraa qalbii cabeettee itti himuu sodaatte. Okay. Fuudhuuf deemta taate ilma dhiiraa xiqqishaadha namatti himuu sodaatte khalaas maal goota? Qaanfii bakka qaanfii addaa takka keessa jirtan. Naaf galaa Khanaan sirraa furuu dhufe barnoota kana private godhuun hin danda'a. Membershipii qofaaf. Membershipii san yoo join gootan barnoota private membershipii san jalatti yoo namni humni 10 join godhe barnoota addaa private haqaanfiin keessatti hin jirreen isin barsiisa. Ummata join godhe qofaatu achi keessatti barnoota san barachuu danda'a. Already nama 10 gahuu qabdan jechuudha. Inshallah ammallee barsiisaa jirra. Dubo furmaata kana akkamitti argachuu dandeessa? Tan dhalaa rakkoo hin qabdu. Ta irra guddaa rakkoo qabdu ta dhiiraa tana. Hoggaa jaartii irratti bahee dafee bishaan baxalaqjee irraa utaaluu. Rakkoolee kana kanaa tana maaltu fida? Siigalee waan ajaa'ibaati. Waan nama dinqisiisaati abbaa kiyya. Duba ani directly siif hima. Dawaan amma sii himuu deemu kana ilma dhiiraa maqaa Khaaliqaatiin kakadha, maqaa Rabbii Nabi Muhammad ergeetiin sii kakadha. Dawaa mujarraba
ati itti gammaduudhaaf teessu. Amma dura himnee dabarre dawaa nuti himne san wallaahi nama meeqaatu itti fayyadamee tartiibaan akka nuti jenne sanitti dhageeffatee godhatee irraa gammade. Walaakin warri gartee qatalatul ahlaam qatalatul ahlaam warra ja'anii jira warra diriima kee ajjeessuuf fadhu warra yaada kee ajjeessuuf fadhu. Irra guddaa Oromoon qatalatul ahlaam guddatti warra waan ati yaadde ajjeessuuf fadhu karatti miila sukutuuf fadhu. Warri kun gabbahanii arrabootan adda addaa waan kanaan maqaa naa baasanii na arrabsuu turan. Meeqaan tamiin gaafadhe viidiyoo sana gartee nagar. Alaa kulli haal ati irra guddaan isaanii osoo hin arkin waan kana irratti narrattiin duulaa turan. Wala sheekanii wala maarreedha. Amma tokko kan reefu na ajaa'ibsiise TikTok irra osoo hin jiru micoon takka dhuftee sheeka tokko gaafii gaafadheetiin ana amata hedduu soommannee amata hedduu kana waan hin soommaniniif jecha maaliin godhuu qaba jennaan dirqama soomanuu qabda taafte immoo maallaqa naa erguu qabda. Sheekan akkanaa kana faa jira. Warra akkasii sanfaatu ka'ee Hamzaa Sheek Jaabir yaada isaa ajjeesuu barbaadan karatti isaa hambisuu barbaadan walaakin inni harkan kannu. Isa duuba waa hedduu odeessan. Isa duuba waa hedduu haasawan. Isa qalbii isaa madeessuu barbaadan walaakin hin beekan akka inni dhamalate akka inni khaxariite akka inni isaaniif jecha gad hin cabne bare ammarraa yoon barin. Duba daawwattootaa fi hordoftoota kiyya warri akkasitti hamilee na cabsuu barbaadee shunkurtaadhaan arraba adda addaa sheek shunkurtii sheek maarree jedhanii na arrabsan. Wallaahi wabillaahi maqaa rabbittiin siiqa kadhaa wallaahi viidiyoo tiyyatana namni fuudhee mure rabbi hortee isa haa muru. Rabbi ilmoo isaarraa isan gammachiisin. Namni viidiyoo tiyyatana waan amma booda haasa'uu deemu kana mummuree gadhiise rabbi hortee isa haa ciru. Jiruudhaan ilmoo isaa gartee isa duratti ciree isa haa agarsiisu rabbi. Waaniin an haasawe mirgaan itti qaba waan kiyya fuurtee hin mummurin akhiraa fi duniyatti isnii siif hin godhu. Akhiraa fi duniyatti isnii siif hin godhu viidiyoo tiyya mummurtee fuutee taanaan. Duba daawwattootaa fi hordoftoota qacallumatti gurra keessan banaa dhageeffadha. Qaama saalaati hoggaa ja'an paartii ajaa'ibaa ilma namaa keessaa paartii ajaa'ibaati. Qaama saalaa kan dhiiraatis haa ta'u qaama saalaa kan dhalaatis haa ta'u. Qaama saalaa kan dhiiraatis haa ta'u qaama saalaa kan dhalaatis haa ta'u. Amma fakkeenyaaf waa'ee kittaannaa yoo deemnee ilaalle kittaannaa jechuun waa'ee gartee muraa qaama saalaa kan dhalaati. Kittaan hoggaa jenneen akkuma amma asirra gartan kanatti nuu dhufa. Eeysaa bakki kittaanamuu qabdu eeysaa bakki kittaanamuu hin qabne jennee waliin laalu. Barnoota guddaadha gurra kee qabadhu. Dhalaan fedhiin isii guddoon eeysarra jirti. Akkuma amma footoo irratti nu hojii gartu kana namni keenya immoo eeysa kittaana eeysa bakki kittaanamuu qabdu. Abbaayyee yoo siif hin taane kagartee qaama dhalaa qofa laalchisa nan laalchisu jedhu asirraa mulluk jeenurraa bahuu qabu obboleessa kee. Okay. Qaamni saalaa akkuma amma isin asirratti agartan kana
Footoon isin asirra wajji gartan tun Kilitrooyis bakki jedhu kuni bakka isiin fedhii guddaa hoggaanii fi isitti haatu dhageessu. Raahaa mi'aa bakki isiin dhageessuun bakka tana jechuu abbaayee gama gubbaa kana. Waliigallee? Okay. Footoo likkittii ifa baateen isiniif fida. Okay. Afaan Arabaatiin fidee isin agarsiisa. Eeyyo, kunooti. Kuno qaceellotti asirratti na wajji ilaaluu dandeessa. Albudur bakki jedhamu bakka silaa isiin fedhii guddaa ittiin argattu jechuudha. Tan namni keenya muruudhaaf itti fiigu yeroo hunda bakka tana murraan rabbiin guyyaa qiyaamallee itti si gaafata obboleettiiti. Eeysa bakki muramtu eeysa bakki hin muramne adda hin beekan jechuu namni keenya. Namni keenya adda beekuu qaba obboleeyyan. Yoo kana adda hin beekne bakka kana tuqamu maahuu hin qabu abbaayye. Bakki kun tuqamuu hin qabu. Achi murraan fedhiin hin jiru jechuudha. Eeysa duba bakki namni keenya muru. Eeysaa muramuu qaba, eeysaa dhiifamuu qaba. Gurra kee qaceellotti banii dhageeffadhu. Bakki muramuu qabu numaahuu hin jiru. Sunnaa yoo siin jaan dhiisiu. Dhiisi. Fardi hedduu jiraatti dalagi. Ra'sul budur mataa firii jedhanii asirra jira jechuudha. Bakki kuni yoo kan muramu taate yeroo hunda fedhii shamarreen takka hin qabdu jechuudha. Dulloonni isin koottaa nuu muraa jettaniin guutumaan guututti muuxululuq irraa godhanii isiniif addeessanii jechuudha. Hoggaa kana addeessan coraa kanaaf. Coraan kun hoggaa hafe wanni fedhii jedhamu guutumattuu irra hin jiru jechuu abbaayee. Waliigallee kunoo as qaceellotti ilaale. Buduriin isa kana isa guutuu fedhii qaama saalaa harkaa qabu jechuudha. Yusii inni imma isin asirra gartan akka qubaa jallate kun isa guutuu fedhii qaama saalaa kan dhala harkaa qabu isa kana. Inni kun murame taanaan hin jirtu fedhiin isii. Umrii isii rakkachaa jiraatte jechuudha. Tuubboon amma isin gartu fathatul al-ihlayli bakki jedhamu kun bakka isin fincaan baaftuun. Tun ammoo fathatul mahbal qaama saalaa bakka gartee bishaan kee seenuun asi. Sii galee fathatu al-ghudda biroosaaliin al-yamiin jedhaniin asiinis bakka fedhiin irra jirturraa isii takka jechuu obboleeyyan. Guutumaan guututti wanni muramuu hin qabne qaama saalaa keessaa bakka hanga gama gubbaa kana fiinxa xiqqaan san tuqamumaa hin qabu. Sii galee billaahi alaykum hin tuqina fathatul mahbalii fi kana yoo tuyxan jiruu isiitti osoo raahaan arkanne addunyaa tanarraa godaantii jechuu abbaa kiyya. Addunyaa tanarraa godaansistanii jiruu isii ittiin busheessina. Waliigalee jiruu tana ittiin busheessina. Kunoo laal qumcal bidur jaa coraa bidur gubbaa jiru. Bidur jechuun bakka fedhiin irra jirtu sani. Waliigalee achiin tuqamumaa hin qabu. Isaan guutumatti laa waan kana hundarraa fuudhan amma siifaa himu. Coraalee kana hunda tokko irratti nambisan kun irraa fuudhamaa hidhiileen lamaan as tetteessituun irraa kaafamtii maaltumaa hafaa uume maaltumaaf reefka godhanii hambisanii akkanatti hambisan jechuu khalaas muxuq irraa godhanii
wallahi rabbi jiruu duniyaa fi akhiraa isinif busheesse jechuudha. Hin dhiifamtan duba hin dhiifamtan warra akkana godhu yoo gartan guutumaan guututti obboleeyyan rabbi sodaadhaatiti waan kana inuma hin dalagina wallahi hin dalagina rabbiin itti isin gaafate jechuudha. Walii gallee akkanatti kunoo yaa rabbii khiyya wallahi an ummata keenya waanumaan je'uun hin beeku unoo laal akkana muraniititi akkana hodhan jechuudha. La hoggaa isin ilmoo dhaltu hunda akkasirra akkattu malee hin dhaltu jechuudha. Tanaaf namni akkanatti ciru yoo jiraate laalamma kan moggaa kanaa guututti ciranii wanni takka tanaaf ta'in jirtu jechuudha. Guutumatti irraa kaasan guutumatti hoggaa irraa kaasan laalamma tanneen guututti irraa kaasan hidhiilee isin gartan tanarraa kaasan mee maaltu hafa uraatu hafa jechuudha. Rakkoo guddoo tana ilmoo irra geggeessanii jechuudha. Siigalee ilmoo dhaluu irratti isiif rakkoodha. Jireenya isii irratti isiif rakkoodha. Yeroo hunda isiin raahaa hin harkattu jechuudha abbaa mana isiitii wajjin. Hoggaa murtan inuma nuuhuun murinaa. Muramuun qabdu dhalaan. Sunnaadhaami dhiisi fardii dalagi way sunnaa yoon dalayne rabbitti sin qabu. Sunnummaan sanuun jirtu osin jenne yoo. حديث باب الغسل خيس جرو إذا التقى الكتان بالكتان فوجب الغسل سن يا حبيبي تن وان درقود أمي ماضي دا وان دبرها سوجرا هقا كتانا اتقلنا ممت بالله عليكم أو ربي صداد دا راحان دوركنا دالا ورا مدرا راحا دوركتاني شمران كيني تانا دابودان راحا داباني جيجو barnoota walii galee duba hoggaa as dachaane daawwattootaa fi hordoftoota akkumaan isiniin je'etti intalti dhalaa takka abbaa mana isiitii wajji akkuma abbaan manaa raaheeffachuu fadhutti feeti. Gariin dhalaa dhiira meeshaa xixiqqoo qabdu hin feetu aadaa isaaniiti. Meeshaa qaceelloo bakka guuttu barbaada waan taateef jecha qaceellootti dhagayeeffadhu ilma dhiiraa siifiin hima. Waan inni siin jedhu kana godhe abbaa kiyya. Firaawallaa ni beeyta? Firaawallaa ni beeyta firaawallaa? Qoy googil seennee wajji ilaalla firaawallaa maali jennee. Firaawallaa wanni jedhamu isa kana kunu guutumaan guututti. Isa kana ni fidatta maqaa isaa kunu asirratti sii kaa'ee atiitu deemee barbaaddataa jechuu afaan keenyaan maqaan isaa maali? Firaawallaa jennaani okay firaawallaa ni fidda tuffaa ni fidda timira ni fidda walitti cirtaa achi booda juuza irraa godhatteeti dhuyda osoo haadha manateetittiin dhufin sa'aa takka yookaan daqiiqaa 30 dura. Waan qaama keessaa alaa sii guddisaarraa isa takka taakka ji. Ammallee waan biraatiin sii hima qabadhu. Yoogortii ni fidda. Yoogortii jechuun kamoon fagoon jirtu na biraa asumattiin si garsiisa. Yoogortii jechuun isii tana. Gartaa? Isii tana ni fidda. Isii tana eega fiddee abukaaddoo fidatta. Abukaaddoo ni fidatta. Lawzii ni fidatta. Walitti daayiteetiti isaan kanaas yoo feete juuzarraa godhattee yoo feete akka nyaataa godhattee nyaatta. Haya. Tan biraatiin siima waan qaama saalaa keessii guddisaa fi fedhinnaa ta'e akka fardaasiif godha qaceelloo gurra bane dhageeffadhu adeeroo. Qullubbii ni fidda, shunkurtaa ni fidda, deema ni fidda. Qullubbii fi shunkurtaa tana daayiteetiti deema fallaan tokko gubbanne ixee waliin laayixee fallaanuma tokkicha san fuutee osoo jaartii teetitti hin dhufne daqiiqaa takka dura waan kana nyaatta. Yaa Allah achi booda afaan keessoo akkatti akkatiin ajoonitti isin dhufte jechuudha.
waan hanga kana goota kunis waan qaama saalaa guddisuu fi fedhii ta'e jabeessurraa. Ta irraa boodaa taniinan daarektii sii himuu dhufe qaceellotti dhageeffadhu. Daawwattootaa fi hordoftoota. Akkumaan isiniin jee barnoonni barnoota. Kan qaanfatu as taa'ee afaan hin qaqqabatu ni baafata. Walii galee chaayinaan lokon ijoollee fi mimmas nama guddaa fi. Tanaaf ta irraa boodaatii fi tarraa dhumaa taniin sii himu malee asirraa deemuu hin feeneetu jira. Taniin reefuu hoggaan seenu kakadhee seene isiisa yoo goote wallaahi qaamni saalaa kan dhiiraa ni guddata. Ammallee siif hin kakadha. Torbaan lama biran kuttu wallaahi siif guddata. Warri immoo gartee qatalatul ahlaamii fi akka isin hin fayyadamne shayaaxiinul insiin waan kana fuudhanii arraba jijjiiran isin jalaa haa jijjiirani. Warri immoo fayyadamuu fadhu nagayaan taa'ee haa fayyadamu. Maali wanni ni namarra kakadhee isiniif guddisa ji'e kun? Qaceello gurra keessan banaa obboleeyyan. Zayit as-simsim. Zayit as-simsim. Guyyatti hoggu sadii yoo godhatte bareeda. Akkami akkaataan itti fayyadaman? Zayit as-simsim jechuun maal jechuudha? Eessarraa arganna ka akkami warri jettaniif zayit as-simsim jennee as kunoo Google keessa seenna. Daarektilii sii fida. Zayit as-simsim jechuun isa kana. Zayit as-simsim al-aslii jettee wanni dheeyxee bitachuu dandeessa. Narraayimii farmaasii dheeyxee bitachuu dandeessaa jechuudha. Zayit as-simsim kana eega bitattee guyyatti hoggu sadi godhatta. Akkamii godhatta waan kana bari? Suuta zayit as-simsim kana akkana harka kee gwantii kaayattee gwantii yoon kaayannellee bareedaadha. Harka kee kanaan jiftee suuta shukkumta harka laafaadhaan. Sa'aa takka osooniif hin kaafanne kaafachuun qabdu. Ifirraanfachiiftee dawaadha jettee suuta sa'aa takkaaf akkasis shukkumtaan. Yoo ati torbaan lama keessa jijjiiraman arkin anana kijibsiisu kottu. Waan kana godhu yoo torbaan lama keessatti ati jijjiiraman arkin ani kijibaadha. Inshaallah akka ati itti fayyadamtu immoo abdiin qaba. Warra immoo arrabaaf deemu wal argaan keenya rabbi dura. Ummatallee kan fayyadamne dhorkanii ifiifillee dilii dalagatanii anallee hamilee na cabsuu barbaadan. Garuu an bakka hamileen cabxu bira kuteetiin jira abbaafi. Bakka hamileen isaan hamilee na cabsan bira arraame kaniin tarkaanfadhe yeroo dheeraa mata dheeraa if dararu jiran jechuu barbaadeeti. Tanaaf asuma irratti hin ga'isin irraa gabaabadha. Hagammaa qoy teessee osoo laayikiin godhin ba'uu deemta sheemii miti. Asuma irratti isin irraa gabaabadha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti jaallowwan nagayaa fi kabajaa fi jaalalaa fi rahmata wal biratti dhiifne. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagayetti naa tura.